godhuu qabna rabbiin ittiin godhini amma fakkeenyaaf yoo arra Jawaar waan takka ta'e nuti gabrummaa fudhannee taa'uu qabna gabrummaa qeeballee qabsoo Jawaar singee kanoo waan ni Jawaar irra qabsaa waan Hacaaluu irra qabsaa kana nuti isaanuu dhabnee nuti dhiisuu qabna meenaa fi maa Oromoo maali wanni akkanaa qaanyiin nuti maali Facebook irra baanee iyyinee nuti yoo Jawaar dhabne qabsooni dhaabnaa maal jechuu afaan akkanaa qabsoon bariiti Oromiyaa bilisoomsuu fi qabsoon Jawaar ka qabsaa'e bar mataa isaa bilisoomsuu fi miti mataa isaa bilisoomsuuf silaa Jawaar qabsaa'e biyya freedom qabdu citizen biyya alaa ta'e biyya alaa kanarraa galee biyya keessatti rakkoon dillitun arra isarra hin geessu silaa mataa isaatiif qabsaa'e nama jiruu mataa isaa akka ifin fedhatti maatii isaatii wajjin if dandahee jiraachuu danda'u bar garuu qabsoo Oromootii fi kana hunda keessaa oseen saniifuu nuti qabsoon Jawaar yoo waan takka ta'e ni dhaabnaa Jawaar yoo dhabne nuti illeen gabrummaa filannaa na waan akkanaa dhaaba Oromoo waan fokkotaadha waan salphina kun Jawaar kunuu isinii qaanfata isinii waan akkanaa jiru yoo dhagee qabsoo Hacaaluun irratti qabsoo hayyoonni Oromoo meeqa irratti du'an akka Elemoo Qilxuu akka Jaarraa Abbaa Gadaa isaan hin arkine dhugaadha qabsoo tana garuu qabsoo hoggu qabsooynu nuutu harkaa inneetiin ka qabsaa'uu qabnu generationa fuula duraa dhaloota fuula duraatiif qabsooynu ilmaan keenyaaf qabsooynu nuti arkuu baannu rakkoo miti nuti itti wareegamnuuf dhaloota fuula duraatiif dhaloota fuula duraa bilisoomsuuf rakkoo nuti arra keessa dabarre kana ilmaan keenya akka keessa hin dabarreef akkuma haati jiruu isii keessatti jiruu isii olii ilmoo isiitiif hawwitu rakkoo ifii arkite san akka ilmaan isii hin arkine irratti hojjettu bu'aa bayii meeqa kafaltu haati qoraan gurgurtee ba'attee huccuu namaa dhiitee eelee namaa buustee haati Oromoodha ilmaan isii qaraasiftee ilmaan isii wanni guddistuuf maaliif rakkoon an arke tana akka ilmaan kiyya hin arkineef jetteeti hayyoonni keenya kaan qaarraa nuu qabsaa'aa turanis kaamma qabsaa'aa jiranis kaamma hidhaa jiranis kanurraa du'anis hoggaa qabsaa'an roorroo fi gabrummaa nuti arkine tana ummanni keenya ilmaan keenya dhaloonni keenya ka fuula duraa akka hin arkinee jaaniiti ka qabsaa'an malee mataa keenya bilisoomsinaa jaaniitii miti namni mataa fi bilisoomsuuf hin qabsaa'u saniifuu qabsoon gizee qabsooytu kaayyoo tee beekuu qabda maaliif akka qabsoon tun eegalamte beekuu qabda kaayyoon tee maali Oromiyaa bilisoomsuu Oromiyaa walaba baasuu akkasii miti Oromiyaa bilisa baasuuf Oromiyaa walaboomsuuf maaltu si barbaachisa waan hedduu si barbaachisa tokkoffaa mataa keetuu bilisoomsuu qabda mataa kan keetitti ani gabrummaa jalan jiraa an gabraa jettee if amansiisuu qabda gaafa ati gabrummaa jala jiraachuu kan kee if amansiiste bilisummaan akka si barbaachisu sammuun tee ni amana namni bilisoome maal qabaa namni bilisoome wanni inni qabu maali namni bilisoome maali na caalaa saniif gaafachuu dandeessa san argachuudhaaf immoo kaayyoon tante hogguu akkasii cimaa ta'e du'allee hin sodaattu wareegamallee hin sodaattu qeerroon keenyaa fi waboon wanni isaan godhu jiran amma san kaayyoo qaban kaayyoon isaanii maali bilisummaadha
saniif qawwee hin sodaanne saniif lubbuu isaanii dabarsanii kannan hogguu qabsaan immoo mataa isaaniitiif qabsaa'utti hin jiran ummata oromootiif qabsaa'u jiran dhuunfaa isaaniitiif qabsaa'utti hin jiran jechuudha. Saniifuu oromoo warri yoo Jawaar waan takka ta'e yoo Jawaar hidhaa hin baane nuti qabsooni dhaabnaa gabrummaa filannaa jettan filiis dhaabaa waan akkanaa fokkotaa qaanyi dhaawu ummanni naftanyaa ummanni jinaa tuttuqee nu laalu jira laa tuttuqee nu laalu jiran ummanni kun hangam takka baanii hanga nuti baanu nu harkaniiti istadii nu godhanii akka gaarii nu qootanii ummanni kun hangam takka deemuu danda'anii hangam takka dura deemuu danda'anii jaanii nu baraniiti arraan tan akkana nu laalu jiran yoo nuti gabrummaa filannee teenye yoo nuti as gubbatti Facebook irratti ol baanee boonye roorroo ganaa tatana daraniitiin nu galu ta'a ganaa nu fixan immoo yoo nuti jabaannee onnannee kaayyoo teenya beeknee hin sodaannuu jennee qooma dhahannee waan danda'amu hunda goone ummanni kun ummata jabaadhaa waa akka nuti yaanne sanii miti jaanii sodaatanii if duuba dabruu danda'an saniifuu boo'uun qabdu ati boonyaan gammadee ummanni diinni gammadee gabbaatee an gabrummaan filadhaa gabrummaa irra naawayyaa boo'u kun ta'uun qabu gabrummaa hin filan gabrummaa akka jirru amannee jirra bilisummaa barbaanna oromoon biyya isaa keessatti mirga qabaachuu qaba nuti bar warri biyya namaa dhufeewu mirga qabna biyya namaa keessatti waan feene dubbachuuf waan feenu haasa'uuf waan feene nyaachuuf waan feenu dhuguuf mirga qabna oromoonoo oromiyaa keessatti biyya isaanii keessa ta'anii maaliif mirga dhaban gabrummaa jala waan jiraniif mirga takka hin qaban waan fedhan haasa'uu hin danda'an waan fedhan nyaachuu hin danda'an waan fedhan dhuguu hin danda'an mataa ol qabatanii deemuu hin danda'an biyya fi keessatti akka nama bar namni mana keetti dhufee mana kan kee keessatti ati bilisummaa dhabdeeti manuma kan kee keessa yoonii fi muruu fi murteessuu hin dandeenye manuma fi ijaarratte keessatti mee akkamitti ta'a kun nama mana kan kee keessaa hin dhufee si gabbaasaa jee mana kan kee keessa si hogganuu fedhu irratti hin duutu akkas biyya ifiitiif falmachuu biyya ifiitirra du'uun illee shahiideedha biyya keetirra falmattee irra duutee irratti ajjeesuu qabda ajjeesamuu qaba nafxanyaan firraa dhahuu qabdi oromoon boochee nafxanyaa kadhachuu hin qabdu maaliif akkana nuun goone akkana nuu taa'enneetu isaan kadhachuu hin qabnu afaan nagayaatiin nuti arraan tana ifirraa loluu qabna ifirraa ajjeesuu qabna kan nu ajjeese ifirraa dhahuu qabna humna godhachuu qabna kanurraa du'ellee awwaallannee itti fufnee faayit godhuu qabna qabsoo itti fufuu qabna arraan obboleessi kiyya du'ee jeeyooniin ol gara galee ciise obboleettiin kiyya duutee jeeyooniin ol gara galee ciise dhiifama namaan narra dha'u jira piliis narratti hin dhahinaadha akkasii jechuu anarra obboleessi kiyya du'ee jeeyooniin sodaadhee manatti ol gara galee boru mana dhufanii na ajjeesan jechuu ana obboleessa kiyya ka ajjeesa san ajjeesuun qabaa jee gabba'uun qaboonnadhee ajjeesee du'uun qaba oromoo kanatti amanuu qaba boo'uu fi iyyuun waan takka nuuf hin fiddu waan takka qarree fi qeerroo immoo wanni isaan barbaachisu humna isaan warra madaa'e qofa wallaanaa ooluun hin barbaachisu oromoo
qeerroon teenya madooyte wallaanuu qarreen teenya madooyte wallaanuu sanii miti kabaachisu humna barbaachisanii qawwee barbaachisaa ifirraa dhahanii ajjeesanii yoo du'anillee humaatii miti akka tumtee yoo tumamtee bari humaatii miti jechuu sanii beekte goonni takkaanuma mo'ama garuu osoo ciistuu namni si ajjeesuun qabu ajjeeftee du'uu qabdaatilleen ammaasis hogguunii fi magaalaa takka bahan magaalaan takka taa'aa hoggu magaalaa taanii bahan magaalaan taan taa'aa akkasitti hin jiru hiriirri akkasitti bilisummaan hin jirtu magaalaa kana keessa har'a hoggu namni 50 du'e guyyaa 3-4-5 hafuura fudhachaa magaalaan itti aantu bahaa akkanatti nutillee if dadhabsiisaa deemna ummanni keenya nu jalaa dhumaatuma deeman malee amata 100 nu jalaa dhumaa deeman malee bilisummaan teenya hin jirtu jechuu I think you should go back home and fight no live eenyu seenee sii maree yoonan dhiifama nama akkana kanaa tokko nama akkanaati jira nama waan namni haasa'uu fedhee fi ergaa namaatillee dabsuu barbaadu ani duulleen sodaadhu galeetillee falmachuu hin sodaadhu wareegamuufillee sodaa hin qabu garummoo isin Oromoon warra akka gartee Oromoo hundan baan warra amma gaafee kanaa naa dhaleessu kana gartee warra akka hankeetii kana akkamittiin abdadhee galee waraana seenaan ati har'aan tana waraana already bosona keessa jiruu yoo hin gargaarre waraana kanaa ushane marre jettee yoo ati arrabsite ana akkamitti si abdadhee waraana seen akkamitti eenyu abdadheetin seen bar yoo nuti wal arrabsuu dhiisnee harka walitti laachuu dhiifnee Oromoo cinaa dhaabbannee wogoo cinaa yoo dhaabbanne warri diiyaaspooraa afaan keessattuu narraanee galiiti yoo nuti hundinuu qeerroo fi wogoo cinaa dhaabbanne warri biyya keessa jiruu kalubbuu isaa kennuuf qophaa'e meeqaantam dura isaan gargaaru yoo anilleen itti daamuun barbaachise immoo anilleen sodaan qabu ansiifin himaa laalaa Oromootiin naddagaamu laalaan obboleessa kiyyaa laalaatiyya nama ciisee gammadee rafuu danda'u miti namni Oromoo tahee tokkolleenu obboleessi isaa du'aa obboleettiin isaa du'aa garaa nagayaatiin gammadee nyaatee dhugee koflee taphatee rafu hin jiru yeroo ammaan tanaa sana keessatti Oromoon hundinuu dhugaan taquuqama Oromoof qabdu gadda dhugaa keessatti akka gabbaatee gadda kanaa hin ibsanne waa meeqaatu isaan qabu saniifuu nuti wal arrabsuu fi gaafii walii dhaleessuu fi quboo laachuu hin qabnu ammaan tana biyyi tiyya maal naa gootee miti an biyya tiyyaaf maalin godhee yaaduu qabna ummanni kiyya maal naa godhu jiraa miti an ummata kiyyaaf maalin godhuu qabaa maalin godhu jiraa maalin contribute godhu jira qabsoo kana keessatti karaa kamiin hin dogongorinaa ammallee karaan hunda namuu karaa hundaan qabsaa'uu danda'a waan hundaan waan dandaheen qabsoon karaa takka qofaanii miti ati gartee waan Oromoof barbaachisaa ta'e takka seenaa Oromoo maaliif hin taane seenaa Oromoo kan dabare yoonii fi seenaa takka baaftee ati nama Oromoo takka barsiiste qabsoodha qabsoo Oromoo keessatti waan guddaa daleede xiqqaa hin qabu saniifuu namni hundi
waan godhuu qabu maaliin godhuu qaba jee beekee qabsoorra bobba'uu qaba. Namuu ani lakkii humaan beekuu lakkii ani humaani da'uu lakkii haasawni kiyya humaa keessan jiruu ani itti daamus dhiisus maatu irraa irra ta'u